Barataan galma jaarsoo mana barumsaa keessatti of ajjeesees argame. Ani haadhan qabu maaliif haadha koo arrabsitu? Akkasumas boolla keessatti haadha koo abaartu. Haati koo arrabsamaa jiraachuurraa ani du'een gara haadha koo dhaqa jechuunis sallaqaa jaatanii alii kan magaalaa Yaaballoo keessattis barataan kun of ajjeesees jira. Sababa eenyuuf akka of ajjeeses akkasumas eenyutu akka mucaa kanaa fi akkasumallee sababanni fi badisamaaf akkan of qopheessu kan godhe lubbuu koo balleesseef saajin jaataniitu ani yakka homaa hin goone akkasumaan na hidhee booddee haadha koos boolla keessatti abaare. Anis haati koo arrabsamaa jiraachuurraa ani du'uun filadha jechuunis of ajjeese jechuun xalayyaa barreessee lafa kaawwate. Barataan galma jaarsoo kunis sababa haati isaa arrabsamteef du'a filatee addunyaa kanarras of ajjeese. Mana barumsaa keessattis of fannisee reeffasaas manni barumsaa sun kaaseetu jira. Egaa namni kabaja haadha namaa hin qabne kabaja haadha ofiis hin qabu. Egaa gaafa haadha namaa arrabsitan haati keessan akka arrabsamtuufis balbala banaa fi yookiin saaqaa fi akka jirtanis ifa jiraadha. Abjuun koo raawwate milkiin koo siin tole dhahaan darbatames nan kaasne mogolee. Yoyaa shamar kafuuni hordoftoonni Saaroon Entertainment biyya keessaa fi biyya alaa nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa kallattiisin jirtan hundumaatti isin haa ga'u jecha waan hedduu garaa nama nyaatuu fi akkasumallee awwaanis nama rakkisu. Mucaa suuraa isaa asii gaditti argamu kun galma jaarsoo jedhama. Mana barumsaa shallaqaa jaatanii alii magaalaa Yaaballoo keessatti argamu barata. Barataan kun haadha hin qabu. Mucaan kun mana barumsaa keessatti of fannisee yookiis immoo lubbuu ofiisaa balleessee jira. Yeroo reeffa fudhachuudhaaf dhaqan garuu waan nama rifaasisuu fi akkasumallee amanuunis nama rakkisu tokkotu boorsaa kiisii isaa keessatti argame. Innis akkas jechuutiin kan inni barreesse yoo ta'u sababa of ajjeeseefis gabaabsee lafa kaa'eetu jira. Sababni inni of ajjeesee guutummaattis waraqaa inni of keessaa qabu irra jira. Sababii ani of ajjeeseef sababa saajin jaataniiti. Ani yakka homaa hin goone waanan balleessee tokkos hin qabu. Akkasumaan na hidhee erga na hidhe qofas miti. Ani carraa du'aa kanan filadhee fi hundumti keessan akkuma beektan ani haadha hin qabu. Erga inni na hidhee booddees deebisee haadha koo boolla keessatti abaare. Xalayyaan barataan kun barreeffates kanadha. Sababa kanaaf anis erga haati koo arrabsamtee erga haati koo boolla keessattis tuqamtee ani immoo hafuun nan barbaachisu waan jedhuunis mana barumsaa keessatti of fannisee lubbuu isaa balleessee jira. Mucaa kanas gaa namoonni fi uummanni Yaaballoo yeroo dhaqanii lafanni jirus yookiis immoo iddoo sana dhaqanis reeffa isaa keessaas kan fuudhan waraqaa kanadha. Egaa innis kan inni filatee fi erga yakka tokko malee hidhee akkasumas yakka sana qofa dabalatees osoo hin taane haadha qabaachuu hin qabu. Innis immoo haadha isaa boolla keessatti jala arrabsee miira aarii fi akkasumallee aarii keessa galuutiin barataan ola deemaa fi akkasumallee kichuun kunis du'a ofitti murteessee mana barnootaa sana keessattis lubbuu isaa baaseeti jira. Innis waan biraa godhee osoo hin taane yakka tokko malee erga hidhamee yakka sarartis dabalatee madaanni fayyuu hin dandeenye fi akkasumallee gaafa hundumaa kukkulfataa jiraatuun boolla keessatti harmee isaa obbaafattee jirtu jalaas arrabse. Sunis daa'ima kana miira keessa galchuutiin akka inni lubbuu isaa obballeessuu fi tarkaanfii hamaa ofirratti fudhatu isa taasiseera. Yeroo tokko gaafa jiruu fi jireenya keenya keessatti waan nu gammachiisu malee waan nama madeessu irraa of qusachuu irratti baay'ee dadhabina guddaa qabna. Egaa saajin akka maqaasaa yoo ta'u egaa akkamitti haadha namaa boqottee jirtu haadha namaa addunyaarra deebitee dhuftee sitti dubbachuu fi waasii gochuu fi waasii godhuu hin dandeenye tokko boolla keessatti jalaa abaara. Egaa harmee isaa daa'imni kun akkam kan jaallatuu fi namni kamiyyuu haadha isaa akka jaallatus yookiis
akkuma kunuunfatu hundumti keenya beekaadha. Haadha isaa boolla keessatti jala abaaruunsas mucaan kun deemee akkan offannisee lubbuu tokkitti addunyaarraa kana qabu galaafatee garaarame isaa akka deemuuf isa murteessise. Egaa galma jaarsoo mucaan barataan kunis isa keessa kaa'ee lubbuu isaarrattis murtee hamaa fudhatee jira. Egaa wanti godhamuuf malu kana booddee namni akkas jedhee haadha isaa boolla keessatti abaare yookiis immoo boolla keessattis jalaa tuqee mucaan kun tarkaanfii hamaa akka inni fudhatu taasise Saajin Jaataniin gara seeraattis dhiyaachuun dirqama. Sababiin isayyuu kana qofa osoo hin taane nama biraattillee darbee madeessuu fi akkasumallee nama biraas immoo yaadota wanta fokkataa akkasiitiin xureesse namni biraas lubbuusaa akka balleessuuf tarkaanfii akka uumu taasisuu keessatti namni kun darbee waan gochuu danda'uuf hordoffii seeraa jala oolee gumaan mucaa kanaas ba'uu qaba. Akkasumallee namoota yeroo baay'ee haadha namaa boolla keessattis ta'e akkasumallee irra keessattis arrabsanii fi adabbii akka ta'uu fi barnoota akka ta'uu fi waan salphaa fi leeyyootti dhiifamuu ta'uu hin qabu. Barataa galmaan kunis lubbuusaa of dabarsee jira. Haati koo arrabsamtee ani jiraachuurra isheenis erga duutee sababa koo addunyaa kanarratti maaliif arrabsamti? Maaliif tuqamtis? Akkasumallee maaliifis maqaan badaa fi fokkataan maaf abaaramti jechuun lubbuusaa balleessi jira. Namni haadha ofii kabaju, namni haadha ofii jaallatu, akkasumas haadha isaaf kabajaa fi ulfina qabu, seeraa fi duudhaas haadhotaa fi haadha isaa kan beeku, haadha namaas hin tuqu, haadha namaas hin madeessu. Sababiin isaa gaafatii haadha namaa arrabsitu, haati keessa akka arrabsamtu, haati keessa akka xiqqaattu, akkasumallee akka isheen gadi jettu boquu akka cawu akka isheen taatuuf karaas fi balbala saaqaa fi akka jirtu beekuun dirqamadha. Kana qofas miti haati yoo gadameessa keessa nama de'uu baattuyyuu nama hundumaafiyyuu haadhadha. Kan akka haadha ofii hin jiru. Haati haadha gootaatii, haati haadha hiyyeessaa, haadha beekaa, haadha wallaala, haadha barsiisaa, haadha doktara, haadha piroofeesaraati. Haati jechi isheen ittiin ibsamtu tokko illee hin jiru. Haadha jechuun utubaa biyyaati. Gootota nuti har'a yeroo addunyaa irratti isaan faarsinuu fi akkasumallee gootota jennee haasofnu kana haadhuma keenyatu dha'e yookiis immoo haadhuma keenyatu godhate. Osoo dubartiin hin jirtu ta'e eessas biqiluu danda'a, eessas madduu danda'a. Egaa kanarraa barnoota guddaa akka fudhatan namoonni haadha namaa arrabsitan haadha keessanitti akka isheen arrabsamtuu fi mataa gadi jettuuf balbala saaqaa akka jirtanii fi akkasumallee lubbuu namaa galaafachaa akka jirtan beekuun dirqama. Barataan kunis sababa haadha isaatiin of balleesse. Saajin Jaataniin kunis mucaan kun humna osoo argatee osoo humna qabaatee murtoo biraallee fudhachuu danda'a ture. Kana mannaa garuu haati koo arrabsamtee abaaramtee jiraachuurra ani du'ee gara ishee deemee arrabsoon haadha koorraa dhaabbachuu qaba waan jedhuunis murtoo fokkisaa fi akkasumallee lubbuu isaarratti badisa hamaa fudhateetu jira. Egaa lafa inni jirutti namni haadha mucaa kanaa arrabse yookiis immoo abaaree akkuma kana miira hamaatiif mucaa kana qopheessee lubbuusaa galaafachiisee lafa jirutti hordoftii cimaan ta'ee lafa inni jirus qabamee seeraaf dhiyaachuun dirqama. Gumaan mucaa kanaas ba'uu qaba. Dhaloota kaaniifillee barnoota akka ta'utti dirqamaan hatattamaan nuuf dhiyaachuu qaba. Hanga ammatti kan isinii wajjiniin ture ana Saaroon Entertainmentirraa maddeen kana social media irras argachuu dandeessu. Haa ta'u malee jalqaba namni social media irrattis ta'e argee mucaa kana maxxanse obsituu Diimaati. Like, subscribe, share gochuu hin dagatinaa. Akkasuma yaadaa fi komii qabdanis ibsachuun balballi yaadaa koomentii banaadha.